jaalala harki keenya waaqaa bitee waaqayyo bakka maraatti jajjabeessina. Biyya gammachuu nagaafi walaa hin hafne haala tolaa jiraachuu beelamni keenya eessa jire? Yaa araara kahatu rakkina ani keessa jirtu ongeessa kan qabdu an haala kuti keessa hin beeku. Sirraa deebi'aa haaraa yaaduun gaariidha wal nuuf lafa hunda gammachuutu maratti. Akkuma halaya karan keenya wal simaayitaa keessumattu abbaa manaatti rakkoon sun ni dhaabbata. Kaddaatu rakkina ani keessa jirtu of keessa kan qabdu an haa